argamnee jira magaalaa Finfinneetti immoo giddugala aadaa Oromootti shamarran dudduuba kootti argaman kun giddugala kanarraa walitti dhufuudhaan magaalaa Adaamaa akkasuma Bishooftuu Shaggar naannawaa kana kan jiran walitti dhufuun shamarran aadaa isaaniidhaan faayamanii bareedanii meeshaa aadaa hunda guuttatanii miidhaginni isaanii waan addaati sagalee isaan asii baasaa jiran immoo kiiloolee amma mandarri jeeqamutti kan ga'aa jiru ittuma fufnaan haga dhumaatti nu hordofaa. Shamarrani babbareedoon qaqqaaliin asitti argamanii jiru. Kana malee immoo goobeedhaan shimala isaanii qabatanii dargaggoonni bakka kanatti wal ga'uudhaan baay'inaan tilmaamaan egaa 4,000 olitti tilmaamamu kan asitti argaman isaa olis ni ta'a jedhameetti tilmaamamaati kan jiru. Yeroo ammaa kana immoo sirna baniisaarra jirra. Sirnoonni garaagaraa erga deemsifamanii booda immoo gara magaalaa Finfinneetti magaalaa keessa achi ba'uudhaan golee shananirraan uffati aadaa Oromoo ni mul'ata. Akkasumas ammoo shinooyyeedhaan afoolaan sirbaan dabalanii shinooyyee jechuudhaan warri goobees akkasuma sirba gaafa goobee sirba murratti qophaa'aa turanii walitti dhufaniiti jiru. Yeroon kun egaa warra shinooyyeefis warra goobeefis dargaggeessaafis shamarraniis yeroo hawwii guddaadhaan eegamaa ture waggaa guutuu hawwiidhaan eeggachaa turanii yeroo ammaa kana immoo bakkee garaagaraadha asitti wal arguudhaan aadaa isaanii calaqqisiisaa jiranidha. Ammallee itti fufnaa nu faana tura. Birra ambaaree sukuume birra hanga bunaa tokko birra ijibbaa talolte birra hanga guyyaa tokko birra kan jalqaba murte birra akkamitti hodhuufi birra ati seessadeesse birra sirni baniinsa goobee fi shinooyyee magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti bifa ho'aa fi bareedaa hawwataa ta'een bakka dargaggoonni akka kanatti miidhaganii shimala isaanii qabatanii jiranitti yeroo ja'affaatii fi kan inni banameeti jiru. As keessaa ba'uudhaanis bakka garaagaraa deemuudhaan yeroo isaanitti goobee fi shinooyyee jechaa nagaadhaan machaa ayyaana waggaa kan bara haaraa bara 2017 simachuudhaaf qophii isaanii xumuranii jiranidha. Baay'ee isinitti bareedeera. Sinis ati baay'ee bareedaniirtu. Bagattiin isin ga'e. Bagajiin nu. Mee goobeen maalidha isiniif goobee akkamittiin eegdu? Egaa goobeen akkuma beekamu aadaa kanaan dura jaarraa darban sirnoota adda addaan cabaa ture yeroo ammaa baay'ee beekamaa jirudha. Akkuma beekamu goobee fi shinooyyeen aadaan Oromoon bara haaraatti simatan keessaa isa tokkodha. Shinooyyeen sirba shamarran sirban yoo ta'u goobeen immoo dargaggeessa akka keenyaa kun kan sirbanidha. Sinis haaluma kanaas shinooyyee si affeereera. Shamarran kanaafuu goobeen fi shinooyyeen ayyaana uummanni Oromoo bara haaraattiin yookaan bacaqee gannaa irraa gara booqa biraatti bahuu ittiin agarsiisudha. Haalli uffannaa keessaniin bareeda. Ilmaayyuu kan kee fi rifeensi mataa irratti godhatanii jirtan kunillee bifa ammayyaa ta'een dhufee jira. Akkamii wantichi? Oromoon maaliin beekamaa seetan foollee warri foollee jedhaman rifeensa isaanii filatanii babbareedanii bahu. Oromoo ta'uun akka namattuu hin beekama. Jechuun rifeensa filatanii uffata aadaa isaaniiti. Amma immoo teekinooloojiin akkuma jiru baay'ee babal'atee rifeensa iyyuu nu guddiseera jechuu dandeenya. Kanaafuu qeerroo isa durii sana fakkaatanii suma aadaa sana taatanii dhuftaniitii jirtu. Eessarraa dhuftan? Magaalaa Sabbatarraa. Naannawaa kanaati kan walitti dhuftanii jirtanii. Isin hundi iddooma tokko? Baay'inaan ijoolleen as keessaa Sabbataadha. Dabalataanis jiru. Taansee goobee fi shinooyyeen har'a baay'ee kan namatti toludha. Dabalataan sagantaan kun kana dura jaarrota hedduu fi waggoota hedduu dura badee waan tureef har'a immoo shinooyyee kanneen akka keessanii faana kan deemnuuf nuti goobee taphana malee shinooyyee miti. Dabalataan aadaa badee sana mul'isuudhaaf
sinfaana taane malee nurraa irreen eegamu yeroo kanatti. Kanaafiyyuu Kanaaf sinfaana deemnee aadaa badde sana sirriitti mul'isnee booda duukatti immoo karaa goobee keenyatti akka deebinuuf ammaaf sinfaana akkasitti dabarsuu barbaanne baay'ee nutti toleera. Qeerroon muratanii kaa'anii jiru aadaa addunyaa irratti beeksisuudhaaf sakaraan dura badee ture bifa hawwataa fi miidhagaa ta'een dhufaniiti jiru. Inumaayyuu immoo goobee fi shinooyyee yaadannoo addaa qabaa jedhu. Mee akkamii gaafa shinooyyee wajjin wal agartanii wal ilaallachuutu jira jedhanii qophooftaniitu isaaf barana. Sirriitti malee anamma kaleessa akka bulchiinsa magaalaa keenyatti kaleessa jalqabne. Kaleessa jalqabnee argadhee dhungadhee naani kaleessa dhaaltummaa sana fudhadhee achuma aaduma isa kaleessa sanaan jedhee fudhadhee raama takka keessaa ammallee amma kanaafuu kaadhima argattee jirtaa jechuudha. Argadheeraan. Ammallee itti fuftoo asii baatanii immoo bakka garaagaraa deemuudhaan kan isin goobee kana mul'istanii walumaan jirra. Daawwattoonni keenyas ammoo haga ammaatti kan daawwachaa jirtan sirna baniinsa goobee fi shinooyyee magaalaa Finfinneetti adeemsifamaa jiru. Giddugala aadaa Oromootti argamnee jira. Yeroo ja'affaatiif banamee jira. Keessummoonni garaagaraa abbootii gadaa dabalachuudhaan asitti argamanii jiru. Qarree fi qeerroon shamarran asitti argaman baay'inaan 4,000 olitti kan tilmaamaman giddugala kanarraa Shaggar, Bishooftuu, Adaamaa fi bakkee garaagaraarraa walitti dhufuudhaan yeroo isaanitti michummaa isaanii hiriyummaa isaanii agarsiisa. Goobee fi shinooyyee taphatanii adda godhanii bara 2017 simataa jiranidha. Ammallee itti fufna daawwadhaa bohaara bashannanaa isiniin jenna. Garuma jirra. Goobee maaloo baalchayaa ilmaali. Goobee maaloo biliif gattuu tanaasali. Goobee maaloo waraga baani jogoskaay. Goobee maaloo nadagayi gorsi gorsa. Asase, 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 guruba kuyu, asase. Goobee fi shinooyyeen ammallee giddugala aadaa Oromoo keessatti bifa ho'aa fi bareedaa ta'een ammallee itti fufee jira. Utuu shamarranii hin danda'amne shinooyyeen goobee waan caalaa jiru natti fakkaachaa jira. Miira addaadha kan inni qabu uffannaa isaanii ammayyeeffatanii akkaataa itti isaati keessa dhaatan meeshaa fayyadamuudhaan akka isaatti itti sirbaa jiranii waan addaadha. Ammallee itti daawwachiisaa sirbaana turtiin isaa sisnaa hordofaa. Asham. Adande bite go amade.
magaalaa Finfinnee keessa deemuudhaan warri shinnooyyee warri shamarranii shinnooyyee jechuudhaan taphachaa sirbaa weellisaa magaalaa Finfinnee bareechaa turanii jiru. Gama biraatiin ammoo goobeedha. Isaanis bakka biraa qabatanii goobee jechaa dhiichisaa kan isaan magaalaa keessa deemaa turanii baliinsisaa har'a haa ta'uyyuu malee haga fulbaana 13tti ho'ee itti fufa.